wangeela keessan warri of harkaa qabdanii wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irra jiru nan dubbisa. Luke chapter 8 verse 14. Lafti qoraattii fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii yaaddoon sooromnii fi qannoon jireenyaa dacha'anii isaan huunaan ija otuu hin godhatin hudhaatti hafaniiti. Amen. Let us pray. Close your eyes. Let's pray together. In kadhanna. Dubbiin kee seenaa namaa jijjiira. Dubbiin kee maqaa namaa jijjiira. Haala namaa jijjiira. Dubbiin kee gara ofii keetti nama buta. Siin nama barsiisa. Of nama irraanfachiisa. Dubbiin kee yeroo hundumaa hin jiraata. Dubbii jiraataa kanaanni ganama kana nu gidduu jirta. Galanni siif haa ta'u. Ammas sabni kee kuni nyaachuudhaaf beela'ee sagalee kee beela'ee walitti qabamee jira. Ulaawaa qabaniiti sagalee kee nu sooriyaachi. Gooftaa ijoolleen kunis asii ba'anii yeroo gara mana barumsaa sana dhaqanii dubbii kee baratu. Dubbii achitti baratan kanaan jireenyi isaanii haa jijjiiramu. Dubbii achitti dhaga'anii tokko macaafa qulqulluun yaa Waaqayyo jireenya isaanii haa dhuunfatu. Warra barsiisanis immoo arraba isaanii dibiyati. Hubannaaf ogummaa isaaniif kenni. Sagaleen kee akka ati jettetti nuuf haa dhufu. Maqaa Yesuusiin Amen. You may go in peace. Isinis immoo ulfaadha kabajamaa ta'a. Ulfinni Gooftaadhaaf haa ta'u. Amen. Akkuma hundumti keenya yaadannu waggaa kana mata dureen irratti xiyyeeffannee jirru hafuuratti guddachuu, ija godhachuu, bishaachuu, hundee gadi fageeffachuu mata dureelee kanarratti wal duukaa barachaati jirra. Isarratti xiyyeeffannee jirra. Torban lama walitti aansineetu wangeela Luqaas boqonnaa 8 irra lakkoofsa 4 kaasee hamma 15tti isa jiru walii wajjiniin ilaalaa turreerra. Innis immoo kan hundeeffamnee irratti dubbachaa turre, barachaa turre fakkeenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namicha sanyii facaasu tokko dubbate sanarra hundoofneetidha. Keessa deebuudhaaf yeroo hin qabu. Garuu isin yaadachiisuudhaaf namicha sanyii facaasu tokko gooftaan Yesuus Kiristoos sanyii otuu facaasuuti hammi tokko karaarra bu'ee, hammi tokko lafa dhagaa keessa hin bu'ee, hammi tokko lafa qoraattii keessa hin bu'ee, hammi tokko immoo lafa gaariirra hin bu'ee jedhe. Gooftaan fakkeenya fudhate kana mataa isaatiif nu hiike. Hiikkaan isaas immoo sanyii namichi sun facaasu sanyiin suni sagalee Waaqayyoo akka ta'e. Inni sanyii facaasu immoo gooftaa Yesuus Kiristoos yookiinis immoo lallaboota barsiisota wangeelaa akka ta'e. Sanyii kan facaasu tajaajiltoota akkasumas immoo gooftaa Yesuus Kiristoos duuka buutota isaa. Kutaa lamaa isa jalqabaa karaarra bu'e sanyiin suni. Sanyii jechuun sagalee Waaqayyoo jechuudha. Sagalee Waaqayyoo warri akkasii suni lapheen isaanii dhagaa gatii ta'ee fi laphee isaanii cabsee seenuu hin dandeenye. Kanaaf yerooma sanaa seexanni dhaqxeetu dubbii Waaqayyoo sana harkaa funaannatte. Ni lammaffaa immoo dhagaa biyyoodhaan makaa ta'e
warri kun immoo gruuppiin warra akkasii sagalee waaqayyoo itti faca'u, sanyii itti faca'u, dubbii waaqayyoo hin dhaga'u. Gaafa dhaga'anii gammachuudhaan hin fudhatu, garuu jireenyi isaanii hundee hin qabuudha, hundee gadi hin fageeffanne. Kanaaf yeroo qorumsi rakkoon garaa garaa dhufu isaan hin collugu, isaan hin badu, karaarraa hin kaatu. Har'a immoo gabaabsinee kan walii wajjiniin ilaallu lakkoofsa 14 irraa lafa qoraatti Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe, lafti qoraatti fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii yaaddoon sooromnii fi qannoon jireenyaa dacha'anii isaan hunaan ija otuu hin godhatiin hudhaatti hafaniitu jedhe. Namicha warri kuni sagalee waaqayyoo dhaga'anii yeroo dheeraadhaa fi waldaa keessa gooftaadhaa wajjiniin warra deemanii, warra guddina argisiisanii, guddinni jireenya isaanii keessatti mul'ateera. Guddinni isaanii garuu kuni bakka hin geenye, hin guddataniitu garuu immoo karaatti waatu hudhee isaanii hin qabe, waatu hudheetu isaanii hin hambise. Namicha tokkotu mana baroosaatti gaardenii qaba. Gaardenii sana waan akka timaatimii, qaariyaa kana hundumaa hin dhaabe. Dhaabeetu achumaan hin dhiise. Achumaan hin dhiise. Gaafa deebi'ee dhufu timaatimiin mukti isaa guddateera, qaariyaan guddateera, firaafireen muki isaa gurguddateera, muki isaa baala magariisa babbaafateera. Akkuma kanaas immoo aramaan qixxeessaa guddateetu jira. Kanaaf aramaan qixxeessaa gatii guddateefi timaatimii muka duwwaa ta'eef malee ija hin laanne, hin bishaanne. Qaariyaanis akkuma kanaa aramaa wajjin wal qixxaate. Aramaan qoraattiin kun dhaqeetu ija akka hin godhanneef, iji isaas immoo bishaatee nyaataaf akka hin geenyeef hin hudheetu qabe jechuudha. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos fakkeenya iddoo kanatti kan inni dubbatu, namooti sagalee waaqayyoo dhaga'anii amananii yeroo dheeraa keessatti guddina argisiisaniiru. Dubbii waaqayyoos immoo beeku, garuu hin geenye, hudhamanii jiru. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos wanta sadii akka ija hin godhanneef, afaan Oromoon isaa ija hin godhanneedha. Hiikkaan isaa inni sirrii garuu ija inni godhate immoo hin bishaanneedha. Bishaachuu jechuun nyaataaf hin geenyeedha. Amma fakkeenyaaf naannoo dhidheessaatti guddadhe ani mangoo baay'eetu jira. Mangoo baay'ee hurrubee ija hin godhata. Garuu dhaqnee kutannee kan nuyi nyaannu mangoo isa bishaata. Inni bishaataa ta'e immoo ijaan beekama, hin mul'ata. Gaafa fudhannee isa nyaannu hin minyaa. Inni kaan garuu dheedhiidha, hin geenye. Kanaaf jireenyi kiristaanotaa tokko tokko akka kanaati. Akka kanaati. Kanammoo kan godhu akka afaan Oromoon jedhutti ija akka hin godhanneef yookiinis immoo iji inni bu'e suni akka hin bishaanne kan godhu xanqii sadii dubbate Gooftaa Yesuus Kiristoos har'a kiristaanota baay'ee kan nu ajjeesaa jiru. Akka nu ija hin godhanneef, akka nu hin bishaanneef kan hudhee nu qabe mormatti. Hudhee nu qabe mormatti. Kanaaf gabaabaamatti jireenya hafuuraa hudhame walii wajjin ilaalla. Kan hudhame guddina argisiiseera, garuu karaatti kan hudhamee qabame. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe, tokkoffaa yaaddoon jireenyaa isa hudheedha. Ni yaaddoo jireenyaa dhaame? Maa sagalee keessa hin dhaga'amu? Yaaddoo jireenyaa hudheetu amantoota hin qaba. Yaaddoon hiikkaasaa dhaqnee gaafa ilaallu yaada kallattii adda addaan hiramedha. Yaada tasgabbaa'e miti.
kallattii hundumaan hiramaadha. In every direction. Kanaaf waan baay'eetu sammuu keessa jira. Waan baay'eetu yaada keessa jira. Waan baay'eetu qalbii qabatee jira. Waan baay'eetu yaada qabateetu jira. Yaadi qabame kun immoo ga'uu hin danda'u, ija godhachuu hin danda'u, bishaachuu hin danda'u. Maartin Luuterii akkas jedhe waa'ee yaaddoo gaafa dubbatu, yaaddoo isaa isin callumedha, Waaqayyoon kadhadhaa. So kiristaanni sagalee Waaqayyoo dhagee waldaa keessa deddeebi'u gooftaaf jiraatu yaaddawwatu hin ta'in isa isa yaaddeessu sana Waaqayyootti kenne inni kadhannaa mana Waaqayyoon eeggachuutu irra jira. Kanaan achi yaaddoon akka nuyi ija hin godhanne, akka nuyi hin bishaanneef hudheetu nama qaba. Hudheetu nama qaba. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 38 kaastanii gaafa dubbifattanii seenaa baay'ee beekamaa dubartii Maartaa jedhamtu tokkotu jira. Maartaan kun gooftaa Yesuus Kiristoosin mana isheetti hin simatteedha. Hin simatteedha. Gammachuudhaan keessummaa mana ishee dhufe kana hin simatteedha. Obboleettii tokko immoo qabdi, Maariyaam kan jedhamtu. Maariyaam kun akkuma Yesuus Kiristoosin Maartaan simatteeni fiddee dhaqxeetu miila Yesuus Kiristoos jala hin teesseedha. Hin teessee duwwaadha miti. Dubbii isaas dhaggeeffachuu jalqabdeedha. Dhaggeeffachaa hin turteedha. Maartaan immoo akkuma isa simatteeni teessisteeniitu gara gorduubaatti fiigdeetu adeemteedha. Maartaan hojii manaa keessatti qabamtee waan kurkurtuufi gara isaatti baateetu akkasittiin jette, yaa gooftaa, obboleettiin koo kophaa akka inni hojjedhuufi isa na dhiifteefi anaaf hin yaadduree. Egaa akka na gargaartuufi itti naa himika jette. Kana booddee gooftaan garuu itti galagaleetu, yaa Maartaa, ati hin yaaddofta, waan baay'ettis hammacamtaa jedhe. Hin yaaddofta, hin hammacamtaa. Yaaddoo inni jedhu kuni anxious jedha Ingiliffaansa. Anxious jechuun being pulled in different directions. Toora hin qabanneef wanti isheen gootaa jirtu kuni gadhee ta'ee miti. Keessummaa simachuun gaariidha. Keessummaa simatanii tajaajiluun gaariidha. Wanti hundinuyyuu garuu toora qaba, yeroo qaba, priorities wanti jedhamutu jira. Kuni ishee jala wal makeera gatii ta'eefi kam akka gootu hin beektu. Yaadi ishee asiin jedha, achiin jedha. Yaadi ishee hiramaadha. Yaadi ishee fiigaadha. Hin yaaddoftaa jedhe. Darbee immoo hin hammacamtaa jedha. Troubled. Kana jechuun maal jechuudha? Emotional disturbance, inner noise, keessi ishee jeeqamaadha. Miirri ishee jeeqamaadha. Gabiin qabu, tasgabbaan qabu, kallattiin qabu. Kanaafidha Waaqayyo faarsaa keessatti gab jedha, ani Waaqayyo kan ta'e waruma si duwwaa beeka. Gab jedha, ani Waaqayyo kan ta'e beekaadha Waaqayyo. Keessi namaa hin tasgabbaa'u taanaan, gabii hin qabu taanaan, obboloota koo guddachuu miti du'aatu adeemna. Bishaachuu miti dudduubatti deebi'aatu adeemna. Maartaan jireenyi ishee yaaddoon kan guute, kan hammacamtedha. Gaa gooftaan yeroo hundumaa kan inni fokkasii godhu ishee waan tokko sanarratti. Nu ishee daganna yeroo baay'ee. Nu isa lamaa haasofna, nu isa sadii haasofna, nu isa afurii haasofna, isa baay'ee haasofna. Garuu gooftaan yeroo hundumaa lubbuu tokko, sa'aatii tokko, yeroo tokko, nama tokko sanarratti fokkasii kan inni godhu. Kasadhe egaa gooftaan kan barbaachisu waan tokkicha. Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne sana hin fo'atteedha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Qooda gaarii
eenyurree irraa fudhachuu kan hin dandeenye waan tokko innis fookasii gootee xiyyeeffattee miila Yesuus Kiristoos jala teessee dubbii Waaqayyoo barachuu jechuudha. Dubbii Waaqayyoo barachuu. Dubartii tokkotu akkas jedhe paastarii isheetiin, I worry so much jette paastarii. I worry so much. It's like I am in a rocking chair. Baay'ee yaaddaa. Akka taa'umsa ishee mana keenya keessaa akkas totochootu beenna miti. Sana booddee maal jette? It gives me something to do, but it gets me nowhere. Taa'umsichi maal godhaa? Hin totocho'aa waan gootuun kennaaf garuu taa'umsichi achuma jira. Yaaddoonis immoo akkuma kanaati jette baay'een yaaddaa jette. Baay'een yaaddaa. Yeroo jireenyi keenya yaaddoodhaan dominated ta'uu amantiitu fudhama. Sagalee isa nu keessaa sanatu fudhama. Dubbii isa nu keessaa sanatu fudhama. Maaliif yaaddootu dhufee iddoo qabate gatii ta'eef. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos lallaba gaararraa isaa irratti Maatiyos boqonnaa 6 yeroo dhaqnee ilaallu yeroo waa'ee mootummaa Waaqayyoo dubbatu walitti aansee si'a 3 hin yaadda'inaa. Keessumaa baasee waan nyaattan waan dhugdan waa'ee boriitii fi maal hin godhinaa hin yaadda'inaa. Hin yaadda'inaa. Ergaa Phexros duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti immoo akkas jedha. Inni isiniif waan yaaduu fi yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataati dhiisaa. Ameen. Okay? Warri sagalee isaa dhageenye fayyine kun, warri kan isaa taane kuni, Yesuus Kiristoos yaaddoo koof yaaddoo keessan hundumaa fuudhee already fannoo irratti cinqaarseera. Hojichi raawwatameera. Kanaaf hammas immoo yaaddoo sammuu keessanitti dhufu waa'ee borii haa ta'u, waa'ee ammaa haa ta'u, waa'ee nyaachuu, waa'ee dhuguu haa ta'u, waa'ee fayyaa haa ta'u, waa'ee fiicharii haa ta'u, Gooftaa Yesuus Kiristoositti gataatti dhiisaa. Kanaaf egaa kiristiyaanni tokko sagalee inni dhaga'e kuni guddatee ija godhatee bishaachuudhaaf yaaddoon kuni karaarraa ka'utu irra jira. Karaarraa akkaataan itti kaasuu dandeenyu immoo ofii keenyaan dandeenyu nun. Inni garuu nuuf danda'eera. Inni garuu nuuf baateera. Qooda keenya inni waan hundumaa nuuf raawwateera gatii ta'eef wantoota nu yaaddessan kana fuuneetu Yesuus Kiristoos irra keenya. Mee ameen ameen. Yeroo baay'ee wanti nu itti struggle goonu yaaddofnee hin kadhanna. Ammas kadhannaa eeggafinnee kaanee ammas immoo yaaddofna. Kan nu hacuucu tokko kanadha. Tokko kanadha. Kiristiyaanni dhuguma kadhannaatti amanu, Waaqayyo kadhannaa akka dhaga'u, dhuguma Waaqayyo immoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos dhimma isaa akka inni xumure kan amanu, wanta isa barbaachisu, wanta isa yaaddeessu hundumaa maqaa ilma isaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo fuulduratti akka beekamu duwwaa godheetu sana booddee jireenya isaatti fufa. Kan akka goonuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen ameen. Filiippiisos boqonnaa 6 irratti waan hundumaatti kadhataa fi himataan galataa wajjiniin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoon qabaatinaa jedha. Ameen. Nama isin bukkee jiru waanuma tokkotti yaaddoon qabaatiin jedhanii. Kan hudheesi qabeessi isaa jedhanii. Gittim godhee hudhee nu qabeef. Gittim godhee hudhee nu qabeef. Sagaleen jira, ergaan jira, dubbiin jira.
yeroo yaaddoon qabee. Ni lammaffaa gooftaan Yesuus Kiristoos dubbatu sooroma jireenyaatu hudhee qabe. Sooroma. Wealth, abundance of possessions. Iddoo kanatti gooftaan qabeenyaan sooromni gadheera jechaa hin jiru. Kan isin dhibu Waaqayyo kun iyyuu ijoollee isaa hin eebbisa. Karaa qajeelaa ta'een, karaa sirrii ta'een qabeenyaa mul'atuun hin eebbisa Waaqayyo. Garuu qabeenyi baay'een akka inni guddina hafuuratti bishaachutti akka inni gobaa ta'e gooftaan Yesuus Kiristoos nu akeekkachiisuu barbaada. Gobaa amantoota keessaa buqqa'uun irra jiru. Gobaa amantoonni awweer ta'aniitu hordofuun isaan irra jiru. Gaaffii dargaggeessa sooressa tokko hin yaadattu. Luqaas boqonnaa 18 irratti akkasittiin jedhe. Yaa barsiisaa gaarii jireenya bara baraatti galuudhaaf maal godhuu jedhe. Gooftaa gaafataam. Yesuus immoo deebiseef maaliif gaarii naan jettaa Waaqayyo isa tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokko illee hin jiru. Abboommi isaa beekta. Nejjin, najjeesin, natin, sobaan namarratti dhugaa hin bahin. Abbaa kee fi haadha keetiif ulfina kenni jedhe. Namichi immoo kana hundumaa ijoollummaa kootii jalqabee raawwadheera. Yesuus yommuu kana dhaga'e namichaanii ammallee wanti gochuun siif hafe tokko jira. Mee tokko jira dhaame? Wanti ati gochuun siif hafe tokko jira. Waan qabdu hundumaa gurgurii warra deegaanaaf siri. Waaqarratti badhaadhummaa hin qabaatta. Erga hirtee booddee immoo kottuuti ana duukaa bu'i jedheen. Namichi garuu yommuu kana dhaga'e baay'ee sooressa waan tureef baay'isee hin gaddee. Yesus gadda namichaa yommuu hubate gas jedhe warra qabeeyyiidhaaf mootummaa Waaqayyootti galuun attam rakkisaadha. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuurra gaalli qaawwaan ilmoo keessa ba'uutu salphataa. Namichi kun kan isin dhibu seerri waan isarraa barbaadu hundumaa eegeere. Perfectly. Eegeere. Hirrina qabu namichi kun. Rakkoon namicha kanaa iddoo Waaqayyoo lapheesaa keessatti kan mo'ee jiru qabeenya isaati. Seerrota sana eeguun isa rakkifne isa hundumaa raawwateera. Garuu Waaqa kan isatti ta'e Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob gararraa kan isatti ta'etu qabeenyaatu lapheesaa irratti mo'ee jira. Gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos isa gooftaa ta'e sana isa irratti mo'ee jiru sana isa lapheesaa irratti mo'ee jiru sana dhaqee tuqu deebi'ee galagale. Deebi'ee galagale. Kanaaf horiin Waaqa namatti ta'a. Namni Waaqayyo lamaaf bitamuu hin danda'u. Horiin Waaqa namatti ta'a. Yookiin horii yookiin Waaqayyoon hordofuudha malee. Qabeenya Waaqayyo kun gobaa jireenya kiristaanummaa hafuuratti guddachuudhaaf gobaa ta'a yoo ta'e gooftaan akkas nuun jedha gaharra. Miilla Yesuus Kiristoos jala haa ta'onni. Ameen ameen. Miilla Yesuus Kiristoos jala. Yesuus Kiristoos gararra. So harragaa namooti qabeenyaa qabanii rakkoon inni guddaan Waaqatu Waaqa isaanii ta'e. Waaqa godhatanii. Waaqa godhatan jechuun immoo kan ajaju isa, kan abboomu isa. Qabeenya baay'ee, horii baay'ee gati qabuuf namichi kun gaafa kana gooftaa Yesuus irraa dhaga'u hin gaddeedha. Hin gaddeedha. Because laphee isaa keessatti kan mo'ee jiru horichadha. Horichadha.
fakkeenya 11:28 irratti namni sooruma isaa amanatu hin kufaa'edha. Hin kufaa'edha. Kana gaa gooftaan akka gobaatti kan inni dubbatuuf gara biraani sooromni kuni Waaqayyoon gajjallaa hin ta'u taanaan Waaqayyoon gajjallaa hin ta'u taanaan inni Waaqayyoorraa nama fageessa. Jireenya hafuuraa keenyatti nu dadhabsiisa. Ija godhachuu miti bishaachuu miti irraa nu fageessa. Namooti baay'een biyya keenya yeroo baani Waaqayyoof waadaa gurguddaa galanii baani. Biyya Ameerikaa yoonaa geessite jedhaniitu waadaa galaniitu baani. Waaqayyo immoo akkuma waadaa isaaniif gale biyya Ameerikaa biyya gaarii biyya aannaniif dammaa mitiira dhuguma biyya lafaa irratti isaaniif fidee bayyaannatanii hirkoo isaanii horii isaaniif qabeenya isaanii godhatanii hafuuratti du'an. Hafuuratti hin du'an, hin colligan, hin badani. Ay gudi sa'aatiin hin deeme. Horiitu rakkoo ta'ee miti. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latuudha. Timootewos duraa boqonnaa 6:4. Horiin cubbuu miti. But the love of it, jaalala horii. Bara dhumaa keessaa milkitoota dubbiin Waaqayyo nu kennu keessaa jaalala horii kan jaallatan ta'uudha. So horii hordofu, horii ari'u. Kanaaf gobaadha kuni hudheetu jireenya kiristaanotaa kan qabeedha. Kanaaf egaa amma nuyi kan of gaafachuun nurra jiru horiin nurratti mo'ee jira moo nutu horii irratti mo'ee jira? Inni sadaffaaf inni dhumaa daqiiqaa 2. Sagalichi akka inni guddatee ija godhatee iji isaa hin bishaannee fi jireenya qannootu dhaqee hudhe. Jireenya qannoo jechuu beektu? Qannoo jechuun hiikaan samaa'edha. Qannoo pleasures jedha. Pleasures. Focused foon gammachiisuu irratti kan xiyyeeffatedha. So dursa kan kennuufi foon gammachiisuufidha. Karaa kamii goona yeroo baay'ee akkasii sa'aatii dheeraa tiktookii irra teenyee scrollii goona. Netflixii sa'aatii dheeraa ilaalla. Facebookii sa'aatii dheeraa ilaalla. Kan isin dhibu Waaqayyo matummoo nu eebbise eebba Waaqayyo nu eebbise sana garuu akkaataa itti maaneejii goonu wallaalle. Jireenya Waaqayyo gaarii nuuf kenne sana akkaataa itti toora gashannee jiraannu wallaalle. Qabeenyi hin dhufe, horiin hin dhufe, taayitaan hin dhufe, manni gaariin dhufe, konkolaataa gaariin hin dhufe, biyya nagaan keessa jiraachuun hin dhufe, mirgan qabanne akka barbaade dubbachuun hin dhufe, ni barbaadu barata, ni barbaadu hojii lama barata. Garuu ganamaa waamicha karaa sanyii kanaa nutti faca'ee sana fudhanne akka jalqabnetti xumuruu dadhabne.
xumuruu dadhabne. Kanaaf namoonni tokko tokko egaa kan isaan dursani bashannana isaaniiti, luxury isaaniiti, vakeeshinii isaaniiti. Vakeeshinii gadheerachaa hin jiran ta'uu nan naqa baay'ee natti tola. Garuu kan Waaqayyoo dursu waan hundumaa sana waan Waaqayyoo lafa kaa'ametu dura kun gammaduutu irra jira. Kun gobaadha. Kun qoraattiidha. Gooftaan iddoo kanatti fayyina keessan dhabduu jechaa jira miti. Fayyina keenya hin dhabnu. Garuu guddinni hafuura. Bishaatinni hafuura. Waaqayyo immoo namoota inni fayyadamu namoota bishaatanidha. Amannes dhiifnes. Itti fufnee jiraachuu hin dandeenya. Garuu meeshaa Waaqayyoo ta'uu barbaanna yoo ta'e yoo bishaanne yoo ga'oo taane malee. Amma yeroo sanaatti Waaqayyo numa eega. Amma yeroo sanaatti. Kanaaf inni sadaffaan jireenya kiristaanummaa keenyaatti ija akka hin godhanne akka hin bishaanneef har'aa wantoonni kun sadan gobaa nutti ta'aniiru laata. Kanaaf bara kana keessa kan nuti xiyyeeffannee jirru kana haasaa deemu kan isin dhibbu Waaqayyo immoo kan nurraa barbaadu admiitii gochuu duwwaadha. Kaasi jennaan Waaqayyo nuu kaasa. Ameen. Waaqayyo haa kaasuure wanta gobaa nutti ta'e Waaqayyo nurraa kaasu.